akka beekamutti dhaddachi kunini dhaddacha beekamaa jaarraa dhibbaa ol jiru asii kanarratti lafti ammoo inni dhaabbatu kun lafa boolee qillisaa malkaa jirma yookaan lafuu kolkaa jedhamti. Dhaddachi kun dhaddacha seenaa qabu. As kana jalatti jiru maanguddoon Oromoo tan lafa sana dhugumatti as kana jalatti mari'attee Jeneraal Waaqoo wajjin ijaarolleen akka seenaan asirra himamutti as kana jalatti waraanni isaa boqotee jira jedhanii nuuf himan jechuudha. Ammaan kana immoo lafa sanarraa uummanni Oromoo lafa sanarra jiru asirraa buqqa'ee qabeef qabeenya isaa dhabuun biyya biraatti galee jechuudha. Amma eegana acheessanii deebi'ee ammallee si deebi'ee irra qubachuu hin dandeettan jedhanii roorrisaa jira waan ta'eef mootummaan akka falanuu godhu isiniin jedhe. Ashee kabira. Gama biraatiin lafti asee sanaan yennaa ol bahanii boolee jedhamti. Lafti boolee tunan dura uummata Oromooti. Uummanni Oromoo qabeef qabeenya asirraa qaba. Qabeef qabeenya dhabuudhaan ijaarraa kanaan dura mootummaa wayyaanee keessa irraa buqqaafamee jira. Amma ammootinu maqaa maal jedhamuun isaa? Maqaa diina yookaan abaa'oo jedhamuun asirraa maqaa itti moggaasanii buqqisanii jiran. Asirratti nama ajjeesanii qabeenya saamanii qabeef qabeenya isaanii irraa buqqisanii jiran. Waggaa 7 fi lafa biyya dalloo mannaa jedhamtu acheessan turree amma ammoo deebinee lafa teennarti mootummaan nagayaa gala mootummaan buqqaan bakka jiru galuu qaba jedhee eeganurratti deebinee ammallee akkuma kaleessaa san nu garafuu nu hidhuu nu ajjeesuu san ittuma fufanii jiran. Amma hardhaan tana kunoo asee sanaan gubbatti naannoo boolee lafa jedhamsan keessatti nama maqaan isaa Hasan Ibrahim jedhamu lafa qonnaa jechuudha. Lafa qonnaa isaarratti baangaadhaan cafaqanii jiranii akka beekamutti namni sun cafaqamee lubbuun isaa sa'aatii ammaan kana indiyuuti moo in jiraatti wanni jedhamu sun gaafii nutti ta'ee jira. Nus ammallee uummataaf akka tana jirra nageenyi keenya maal ta'a waan jedhamu sodaannee jirra jechuudha ammaan kana. Kana atattamaan mootummaan nageenyi keenya boora'ee waan jiruuf lubbuun nama keenyaa bada'aa waan jirtuufi atattamaan akka nu dhaqqabu ergaa gama keessanii akka nu dabarsitan. Inni sin gaafata mootummaa naannootii moo mootummaa federaalaatiif? Mootummaa naannootiifillee mootummaa federaalaatiifillee lachuufu nageenyi biyyaa hundaaf walqixa waan taateef lubbuun badaa jirtu ammallee lubbuu uummata Itoophiyaa waan taateef mootummaa federaalaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaalleen nu kun uummanni Oromoo qabeef qabeenya keenya kaleessa dhabne ammallee irratti deebinee lubbuu teenya irra dhabaa jirra waan taaneef